Aye, nufana bu'aan hordofa. As rukuttu. Rukuttu. Video kana hojjechuuf. Aye. Lafaa jalqabna. Video keenya isa duwwaa fudhanna. Inni duwwaan isaa. Inni duwwaan isaa kana fakkaata. Aye. Aye. Amma egaa video keenya asitti hin kutannaa. Kanaa achitti kunnaa. Asitti bakka duwwaa kana irratti bakka footoon namaa jiru kanatti iddoo kana rukunnee kunoo mallattoo isii olii kana rukunnaa footoo kaafannee achi booda asittis hin kunnaa. Amma kallattumaan as keessaa okkee walakkaa qabannee keessaa baanaa. Appilikeeshinii kana buufannee qabaachuu qabna. Kunuunsa appilikeeshinii kana buufannee qabaachuu qabna. Wama footoo miicuu jechuudha. Kana goone kun kan sila hojjetamaa ture. Maqaa ishee kana rukunnee footoon hamma kaafanne kunooti. Footicha sana as rukunnaa hin bal'ifnaa. Seefitti goone hamma diimtuu kana barriisii kanaaf hamma keessa gallitte kana keessaa akkana goone akkana goone akkana goone achi booda immoo isii kana rukunne ofirraa bunna hin xiqqeessina hamma tirfiita irraa qulleessina. Waan tirfii gad darbeef nati akkanatti waan hafte daarii kana hunda isaa xumurree irraa itti goona. Daawlood goonee kunoo asii kanaan seendi goonee gadi buufnaa. Ayyee gadi buufnee hamma asii sokkee qabannee keessaa baanaa. Kallattumaan kini maastaritti deebinaa. Amma idduma sirriitti qabnee baana jira. Isii kana rukunnee miidiyaa rukunnee seenna bakki footoo keenyaa as danaa jira asiin dhufaa. Amma dhufee footocheen nama dhufee bakka kameraa jalqabaa. Asirraa jalqabaa.
bakka kanatti xiqqoo sin walirra sirrii dhufuu didee sin rakkisuu danda'a. Kana buttanii haala kanaan hojjettu. Galatooma. Raayit heddii kanatti gootanii raayit sii kana diimtuu kana fixee gabanaan geenyaan buusee jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa.